baay'ee hin jiru. Inuma iyyuu bakka dubbataa jiru kan shaggar keessa dhufaasaa jirra. Karaa mootummaa keessa jirra. Finfinnee galee jirra. Laga Daafoo laga Daadhiitti dhufaasaa jirra. Kanaaf kudhanirra kumaatamaan baay'anne kumaatarraa kumii kittilaan lolaa jirra. Injifannee jirra xumuratti hin goone malee haga mootummaa tokkoon waraanni tokko itti injifatu. Injifannee jirra. Lola amma yeroo ammaa kana keessattuu ijjee tokko afi lola intarnaashinaala lolaa jirra jechuudha. Nama iyyuu hubannoo dhabii isaanii tarii immoo jallatii isaanii kaayoo kana dura dhaabbatanne dhawaa taane asiireeshii sammuu qaalummaa isaa san keessa duratti goone sammuu oromummaa itti galchiisaa barsiisne itti galchiisaa sagantaa keenya fudhachiisaa biyyaa lama nuti nama ni jeenyu. Namni san ijjeeftamee gareen isan yoo argitan fixan garee akkami? Namni nuti ajjeesu nama qawwee qabatee akka keenya kallattumaani lolaaf nutti dhufe jechuudha. Kun maaliif qawwee dhutte waan ta'eef lubbuurraan dhutte waan ta'eef kan ajjeenaa jechuudha. Kan namni nuti ajjeennu kana jechuudha. Nama nagaa nama akka duwwaa wallaalullee wanti dhabaanii jallatullee keessattuu nama Oromoo ta'e jallatullee wallaalullee yookaan fakkeenyaaf duullee jiraatu yoo ta'ellee du'a jiraafatti irraa dhalata waan ta'eef nuti akkasitti gudeessa isaa du'aa san keessa fa'aa jiraan dhalachuu danda'a waan ta'eef inni barsiifanna dhawaataan suutan barsiifanna malee nuti nama garee tanaan walquub qabdu fakkeenyaaf garee liiban keechoo ta Booronaatiif ta Gujii walquub qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo tokko jala jira, hoggana tokko jala jira. Fiingee takkaan socho'aa jechuudha. Fiingee takkaan ajeeffamu tokkoon socho'aa jechuudha. Kibbaa kaaba yaabbarii alaaf keessaa tokko hoggansa tokko jala jira. Kan maqaa kaati gaafatte irraa Odaadoodha. Irraa Soddomboroo. Dhugaan. Kun maaliifi seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata keenyaati. Maqaan akkasiin moggaafanne malee wanni nuti naannoo moggaafanne tokkollee hin jiru. Warri mootummaa keessa warri isa waliin hojjetu jira jedhanii namoota hedduun daraaramuu dhageen. Mootummaa keessa nama qabdu? Nuti mootummaa keessa nama qabaachuun masaraa mootummaa keessa nama qabna. Nama Abiyyi waliin ta'u sadi keessaa tokko kenna. Kanaafuu nama gaatamna jechuudha. Caasaa mootummaa keessatti. Caasaa guddaa kana caasaa bal'aa bilisummaa keessaa qaba. Dhiyoota waraanni bilisummaa Oromoo karaa Oda Tarbiitiin ibsa baasee jira. Ibsi sun keessatti mootummaan biyya bulchuu waraan dhiisee waraan bilisummaa Oromoo waliin karaa nagaatiin akka mari'atu. Ibsi sun qabdaa? Ibsa kana dhagee jira. Karaa kallattii seera qabeessaatiin yoo dhaga'uu baadhellee karaa miidiyaa garaagaraatiin karaa odeeffannoo afaaniitiin dhaga'aa jira. Kuni nuti hoggana qabnaa, duree kenna qabnaa, hoggana kenna qabnaa, qaama ajaja olaanaa wooboo qabnaa. Kallattii kanaanii yoo nu qofaa dubbiin kun dhugaadhaa sirriidha jennee fudhannaa. Eeggataa jirra, caqasaa jirra. Kanaaf yoo nu ga'ee inni nu ga'e deebiitti kennuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma ibsa baa'oon baasuun keessatti waraanni dhaabate biyyittii iyya baddee wal mari'annuutii waan jedha baa'oon kaase. Yoo waraanni mootummaa qawwee dhaabee gaaffii san gaafattan isanii deebise waraana mootummaa waliin teettanii mari'attanii karaa nagaa dhufuuf fedhii qabdu. Gaafiin kennaa muti. Gaafiin deebi'uu qabu gaafiin ta'u uummata Oromooti. Keetiyyuu gaafiin ta'u. Nuti maaliif gaafiin kun akka deebi'utti wantoota lubbuu kennaa ijoollee jechuudha. Malee gaafiin ta'u uummata Oromooti. Yoo gaafiin uummata Oromoo deebi'e nuti nagaa hin jibbinu. Namni haga Oromoo nagaa jaalatu hin jiru. Maaliif Oromoon bari alaaf mana nagaa gaafata jechuudha. Alaa manni nagaa, sa'a namni nagaa, bineensa nagaa gaafata jechuudha. Namni bineensa iyyuu nagaa gaafata. Namni bineensa iyyuu nagaa hafu nama nagaan dhoowwu nagaa ofii hin jibbu. Kanaafuu karaa nagaati iyyuu deemee qabsoon adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirtullee karaa hidhannootti karaa nagaa illee balbalti fi banaadha. Kanaaf yoo dhugaan deebiin uummata keenyaa jiru ta'e nuti wanni bofaa buutii waliin buliisa qorraa fi aduu beelaaf dheebu gammoojjii keessatti aduu waxalamu roobaanii wanni nuti filannuuf hin jirtu. Gaafiin uummata Oromoo deebinaan mirgi murteeffannaa uummata Oromoo kabajamnaan wanni nuti hin fudhanneef hin jirtu jechuudha. Siyaasa Itoophiyaa akkamitti ilaaltu? Itoophiyaan balatsaguu jirti akka mootummaan jedhutti guddachuu jirti. Isaan odeeffannoon isaan qabdan akkami?
No odeeffannoo qabaachuu baannillee waan siyaasaa hojjaa jirra. Itti guuree taphataa hin jirru. Hojii siyaasaa irra jirra. Akka nama waan siyaasaa hojjetaa jirutti Itoophiyaan boolla keessaa baatee hin dandeenye keessa achi fagaattee jirti jechuudha. Biyya itti naruu qofa nu gaafata jechuudha. Duutee dhidhiitataa jirti jechuudha. Dhidhiitatti kun doonni qabbanaa'ee reeffa kana boolla keessa achi fageessanii akka inni ta'aa joofne biyya itti naruu qofa nu gaafata jechuudha. Nuti akkasii fudhataa jira. Itoophiyaan duutee boolla keessa dhidhiitataa jirti. Yoo dhidhiitata isiin qabbanoofte biyya itti naruu nu gaafata. Biyya itti naruu qofa hafe. Ma biyya irrartan Itoophiyaa seef godhuuf yaaluu malee san akka nam biyya qabsaa'u ma biyya itti rartan. Itoophiyaan diigamtu malee Itoophiyaan bari eelee uummata Oromoo irratti akaawame. Kanaafuu Itoophiyaa ijaaruu nuti dhiigaaf lafee kennan kan dabbaraa jiru Oromiyaa ijaaruu barbaannaa jechuudha. Uummata Oromoo bilisoomsuu barbaanna Oromiyaa ijaaruu barbaanna. Itoophiyaan diigamtu malee Itoophiyaan boolla awwaalcha isii keessa achi fagaattu malee Riippaabilik Oromiyaan hin ijaaramne. Akkasitti amannaa nuti. Isaniif kaafaa wabaa'ooni ibsu wal birbaasuun waliin hojjettanii isaniin jedhan abaa'oo Finfinnee jirtu. Addi bilisummaa Oromootiin quba wal qabdu. Nama uummanni Oromoo gabrummaa jala jira. Gabrummaan miidhamaa jira. Gabrummaan du'a ajjeefamaa qeessarra bukkaa jira jedhee amane gabrummaa jala jira jedhee itti amane hunda waliin hojjennaa jechuudha. Isan shanee maqaan keessaneen. Shanee kana adduma garumarraa keessatti Oromarraa keessatti kanatti fakkaata. Nuti bu'uureffama keenyarraa jalqabii waraana bilisummaa Oromooti. Kaleellee waraana bilisummaa Oromooti. Arrallee waraana bilisummaa Oromooti. Hanga Oromiyaan bilisoomtutti waraana bilisummaa Oromooti. Warruma tappeellaa kijibaa namatti maddasan ka kijibaa hafuura kijibaa baafatan kijibaan jiraatanitti kana jedha malee shane wanni jedhama sun shane gara kan shane jedhanii hin beekne. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Abji Mareebaa waan si gaafachuuf waan natti himteef ulfaadhu galatoom. Ayyaana ta'e galatoom. Ayyee ajaja waraana kattaa nutiin jalqabnaa ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti Cibraa Soddombooroo Abliiwwan Gurraachaa dabar. Abliiwwan Gurraachaa waan irraaf labsii shororkeessummaa jedhanii waraani isaanii farrajam kanaan wal qabateellee waan gaafan qabnaa achi dabarra. Abliiwwan Gurraachaa waraanii keessan kagam liiban sochoomaan kee jirtan. Dhugaarri jira mootummaa garboonfata afaan qabuutu uummata Oromoo dur dhaabbatee qaqqabsaa jiru uummata Oromoo saamaa jiru buqqisee Oromiyaa walaba ijaaruu fi hojjeerri jiraa jechuudha. Ayyee waraani kun mootummaa garboonfata buqqisuuf hojjechuu jira. Mootummaan garboonfataan kun eenyuuf keessatti hammata? Eenyu namaa miti kanuu buqqisuuf sochii godhaa jirru impaayiricha malee kan dhaabbatee namniidhaa jiru nama osoo hin ta'inuu impaayirichaa jechuun impaayiricha. Yoo ta'an mootummaan qaam shane jedhamu warnam ijjees warnam saamu warri yakka namooma hojjate jedhee TPLF warri waggaa 27 biyya bulchu waliin shororkeessa jedhee san farraje jira oduu qabdu armirra yaade keessan maan. Waraana bilisummaa Oromoo addunyaan ni beektu. Waraana bilisummaa Oromoo akka inni shororkeessa hin ta'in akka inni mirga uummata Oromoo qophii osoo hin ta'in uummata sablammootaaf inni dhaabbatee hin jiru namni hin beekne hin jiru jechuudha. Shororkeessaan ammoo kan hawaasni nagaa miidhaa jiru kan hawaasni nagaa caccabsaa jiru kan uummattoota ollaatiin uummattoota ollaa gargara maqaa insaanis kaa'ee miidhaa jiru shororkeessaan beekamaadha. Mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo ammoo kan hundaaf ni dhaabbata malee shororkeessaan nuti jechuudha. Qaamni shororkeessa ta'ee hin jedha addunyaan beekee hin jettu bira mootummaa garboonfata kanaa jechuudha. Maaliif shororkeessa jettanii mootummaan gochi shororkeessummaa maal hojjeta mootummaan Itoophiyaa? Hawaasni tokko fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'ee hin jedhe mootummaa kan jibbee hin ta'e fakkiyyaaf nakkaan babbee hin ta'e taphatiyya. Annam tokkotti hawaasa miliyoona 40 keessa fakkeenya maatii nam fuqanii bukan isheen oole keessa nam tokko yoo ta'e hawaasni keenya namni 20 gadi mootummaa sun jira. Ammoo mootummaa tokko sabab maqaa biyya tokko taatiin mootummichi suniin jala guuree kaanidhaan guuree kaan ajjeessaa jira. Kaan manidhaatti guureetiin halkan namni ajjeessaa jira. Halkan darbaa jira. Deebii arguu jirra. Guyyaan poostu gochuu jirra. Inuma agartanii jechuudha. As deebisi tarkaanfiilee gargaraa
Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo irraa fudhatee jedhu inni deebisee hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu. Deebisee ammoo hawaasa naannoo ni jiraate irraa buqqisee tokko tokkotti qabee nyaata dhugaatii dhowwatee miidhaa jiraa jechuudha. Ifa. Kanaaf yeroo keessa ta'ee mootummaa ta'e shitta ta'eetiin maqaa waraan bilisummaa Oromoo fakkeenya waraan bilisummaa Oromoo fakkaate mootummaa tokkiin gosa waraan yoo qabaatee ishee dandeetti qabaatee jennu dur dhaabbachuu danda'a jechuudha. Yoo dur dhaabbatee jennu lallabbasiisuu malkaan maqaa artifishaalii uffatee halkanee hawaasa nagaa deemeetiin hidhaa jiraa jechuudha. Ayyaab liiban gurraacha ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibba hagam liibani cibra Soddombooroo mee harmirratti mootummaan Itoophiyaa guyyoota 15 keessatti san qulqulleessaa jedhe jira waraani keessan ka Wallagga jiru qulqullaa'ee jira maal kee jirtani. Waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jechuun uummata Oromoo qulqulleessu jechuudha. Yoo uummata Oromoo abditanii qulqulleessu jedhe waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessuu danda'a. Kanaan achitti ammoo uummata waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jechuuti. Eeddoo kaleessi inni qabatee irra jedhee fixee jedhee namatti fudhatan irra buqqisee natti hin jirre guyyaa tarkaanfii nu fudhanna inna jeetaa jechuun waan isa hojjennu waan ta'eef. Ayyaab liiban gurraacha dabalataan atam ajaja waraan bilisummaa Oromoo hagama kib Oromiyaa keessatti ammoo cibra Soddombooroo liiban gam Boorana kee chochootan haal sun keessatti laf sun keessatti adeemsi keessan maal fakkaata laf qabattammoo keessa san baasuu jiran. Qabanneetiin jirra asirraa tarkaanfii nu fudhannu guyyaani iddoo mootummichi qabateetiin jirirra buqqisaatiin jirra buqqisaatiin jirra malee wanti inni irra nu baasetiin jirtu yoo hawaasichuma nagaasa watti guuree qaamii dhannoo hin qabne fakkeenya milishaa kan meeshaa irra bilisa kana barroota hin qabne isa watti guure ootan duula jedheetiin iddoo tokko watti qabee kaan biiggachaa jira. Kufi ammoo bira gar magaalaa bakkachuu jira jechuudha. Kanaafuu lafa hedduu qabattanii jirtan jechuu gam liibanii. Ana gumii hojjannee haala liiban nageenya keessan lolaa jirraa jechuudha. Biltsiginnaan dhiyoo tanaa qurxummii fixuuf galaan gogsuudha adana jetti qabatanii ba'anii jiran. Gogsaa jirra malee galaana eenyumti illee gogsuu hin danda'u jechuudha. Namni galaan gogsaa jedhee kan qurxummichi galaan keessaa jira fixaa jedheetiin jedhe namaasa guureetiin argitan irra hin balleessaa jedheetiin jechuudha. Maansi guurteetiin argitan irra balleessuu hin danda'ama. Kanaafuu maansi guureen hin balleessaa nam jedhe guuruu hin danda'u balleessuu hin danda'u qurxummichaaf galaanichi wal qabatanii tarkaanfiin isaanii fuulduratti socho'aa jira jechuudha. Uummati Oromoo guutumaan nu waliin jire abdeetti qabdanii san akkasii yaaddanii. Bisamtootaan alatti hawaasa Oromoo guututti waliin jirra. Hawaasa Oromoo qoftee miti hawaasa ollaatu hunda waliin jirraa jechuudha. Rakkoo siyaasaaf diinagdee Itoophiyaa raasuu jirtu kanaaf furmaatii qabxii wayii dhiyeessee jira dhoota waraanni bilisummaa Oromoo ibsi baaseen argittaati hin beennu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo san qulqulleessin jedhee ibsi baasuun dide jira. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa san qulqulleessuuf jiru kana ofirra ittisuuf ofirra qolachuuf qophii jirtu humni qabdu. Qophii qabnas amminatti qabnas buqqisuufis wanti nu barbaachisu hunda muuxanneetiin qophii jirraa jechuudha. Ayyeme amma akka waligalaatti gaafiin isan qabdan maal yoo maal guutaman fa mootummaa kan waliin teenne mari'achuuf karoor qabdan yoo maal faantaan warra waliin mari'achuuf yaad qam jettanii yaaddan. Ani am fakkeenya qaamsaaf dhaabbatoo ta'e qaamni kaan garaaf dhaabbatoo ta'e dhimmi garaa ta'e dhimmi sabaa gurgurtabeesse. Ayyee. Mootummicha amma mootummicha biyyittiif dhaabbatoo hin ta'in mootummaa dhimmi dhuunfaa kan ta'e. Isaatu dhaabbatu waan ta'eef garee hattoota ta'anii fi garee shiftoota ta'an of jalatti hammate warroota saamichi irra qophaa'anii kanneen akkana kan of jalatti hammateetiin saamichi irri jiranii ajjeecha duguuga sanyii irri jiranii malee qaama akka qaama biyyichi tokko akka qabutti namni wajjin mari'ataaf yookaan karoora waliin baafatee sagantaa jirwatti qabate. Akkaataa sanatti waliin socho'uu miti jechuudha. Maal jennaan fakkeenya dhiifadhaan miidiyaan addunyaa hundayyuu argaa jirta sooshaal miidiyaa irratti kan keessatti fakkeenya qaamni hooggantii
jaaldaawwan ibsafaani biyyatti seenanii turan. Ayya. Fakkeessatti yeroo karaa nagaatiin biyyatti warri seeneetu ture haalin hawaas dubbisu warri hawaas keessatti kursa keessatti hawaasni hamila guutuu filachuudhaan jaala warra kan hawaasni sanirraa kan ta'e inaasummaa warra dhagamuudhaan tarkaanfii gargaraa akka warra kun armaa yoo ta'e jedhe miidhaa gargara nurra beekee amma keessatti kan jedhuufi tarkaanfii gargaraa akka waraan bilisummaa oromoo irra fudhatanii hooggantoota dhaabatanii achi hidhanii maalitti seenanii dookumeenti saamanii qabeenya achi teessoo saamanii gosoota gargara saamanii jedhan. Fakkeenya qaamni kuniyyuu qaama siyaasaa ta'eetu qaama siyaasaa kan wajjin socho'uu jiru. Mari'achuu danda'e qaama wajjin tasgabbaa'ee qaama wajjin adeemuu danda'eetu jedhe nuti qaama yaa'an kan teessuu dandeenya jechuudha. Ammoo qaamni qaama uumamee soomaasaa kan qabne kanis waliin jira waan qabeetiin deemee jedhe akkamitti wajjin mari'a. Amni yoo mootummaan kun gala isa waliin mari'an hatee nusaniin jedhu mootummaa kan waliin mari'atan moo shakkii qabdan? Mootummaa kanatti waliin nuqamu marii afaan qawweetiin alatti hangaftiyyaan jirtuu jechuu barbaada. Maal jennaan dhiibeen deemuu jira, ajjeesuu jira, miidhuu jira. Qaamni afaan karaa nagaatiinis wajjin mari'annaa akkana socho'uu qabnaa akkana socho'uu jirra qabnaa jedhu bakkaadhaatiin bakkuummaadhaan asuma jiraa jechuudha. Yoo wajjin mari'achuu barbaadeetu jedhe qaamsa wajjin mari'ata. Kanaafuu mootummaa kana guutuma guutuutti irreen hin dabsannaa, hin moonaa, hin qabannaa jettanii loluu jirtan. Amma al deemuu jirtan kana mootummaa kana hin kuffifne abdii jedhu qabdu. Intaayii bittiseetti afaan qabeetiin cabsine akka Oromoo warabaa ijaarratti guutuuf irra qabnaa jecha hawaasa yoo jilbaafanne. Armaan durallee si dubbisee jira hin beekta'u qaabatti namni nagaa jidduu teessantu dhumachuu jira jedhan uumati nagaa ilmi hiyyeessaa diqqaa guddaa fixxan isaniin jedhan uumati nagaa ajjeeftanii jirtu abbiliiban. Ergaa kan sooshaal miidiyaan guyyaa guyyaan qilleensarra hojjaa jirru deebii keessatti dandeessu. Itti dabalee ammoo deebii lammaffaa keessatti ergaa hawaasni nagaa ejjeessan akkan goota yoo jedhan hawaasni keenya guyyuun tokko waraan bilisummaa Oromoo ta'ee jedhu miidhaatti natee hin jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu ni arganii fakkeenya mootummaa namni wajjin tokko waan baay'ee waliin jechuu danda'a. Nuti mootummaa kanaa qabaachuu fi waan hin jennuun jechuudha. Wanni nuti dubbatu waan dhugaa jirtu waan inni hojjetu guyyaa guyyaan qilleensa roochaa jirra. Qaamni inni ajjeesu, qaamni inni gudeesu, qaamni inni ta'an guyyaa guyyaan miidiyaa roochaa jirra. Namni inni agarra jirtu. Qaama warraatu kan mana loltee sabboo jireetu jenne qaamne maal goona qaamneetiin galchaatu jirra jechuudha. Ayyaa biliiban gurraacha fakkeenyi sii kenna nama akka jaarso alaqe guyyoo mucaadhaan mucaa yeroo baay'ee koominikeeshinii yeroo hedduu feesbuuk irratti isaan arrabsaa wal arrabsa turtan mucaa sun ammoo qaamni keessan ijjeesuu dhiyootan fuul miidiyaa hawaasa karaa gargaraatiin ibsaa turtan isan tijjeese namsun. Qaamni tarkaanfii hawaasa irratti ta'u qaamni mootummaa kana afaan mijeessu intaarichi kan tiksuuti. Guyyaa guyyaan hawaasni kan nagaa miidhaa jiru guyyaa guyyaan qabsoo bilisummaa Oromoo qabamsiisuu fi geessuun jiru dursinee nutis ni qabamsiisna ni gorsina gorsaan boodatti gorsi gidduun hundi tokko jedhamsanti erga ni gorsame karaa gargaraatiin akeekkachiisne qaqqabnee hin jenne qaamni sun immoo qaama hawaasaa osoo ta'uu qaama mootummaaf hojjetee hawaasa miidhaa jiraatee hin jenne miidhaa sun hin dhaaboo ta'ee hin jenne tarkaanfii irratti hin qusannaa jechuudha. Ayyaa biliibi akka waliigalaa dhiyootan ammoo yeroo baay'ee deebii arguu jiru erga iddoo arguu jirtan feesbuuk irratti ammaan achi obsiin qabnu warniingii gargaroo barreessitinin in agarra uumati ammoo hoomiin kaatulleen hin jirtu nam nagaa jidduu jira jedhan mee addunuu baasaa eenyu qaamii isan dur dhaabbat kaayisayyoo agartan ijjeeftan addunuu baasaa eenyu fakka taatu nutti hima. Kaabinoota godinaatiif kaabinoota aanaa aduu sadarkaa gandaatti qaamotaa kunini qaama hawaasaaf hojjetu osoo hin ta'in qaama mootummaaf kaleeguu jechuudha. Fakkeenya hawaasni seenni hawaasa cunqurfamaa infaayiritti jalatti waggaa hedduu cunqurfamee jiru yoo ta'u ammoo mootummichi qaamni infaayiritti mootummaa Itoophiyaa kan deeggarsaa jiru
ya kunti bereke Gaafiif deebiin ajajoot waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibba lamaan jechuun Cibraa Soddombooroo, Boorankee Chochwaa, Cibraa Oda Adoola, Gujii Chochoo, Abliiban Gurraacha akkasumas Abjimareebaa waliin goon kan fakkaatu waan nu daawwattaniif galata.